Seenaa gabaabaa Oliiqaa Dingil sagantaa raadiyoo Finfinneetiif kan qophaa'e. Saamraawit Girmaa. Oliiqaa Dingil goota baddaa Sayyoo. Sabni Oromoo saba guddaa fi bal'aa eenyummaa, aadaa, amantii, afaanii fi seenaa mataasaa qabu ta'uun ni beekama. Sabni guddaa kun garuu waggoota dheeraadhaaf eenyummaa, aadaa fi afaan isaatiin akka qaana'uuf of dagatu. Sirnoonni adda addaa dabareedhaan aangoo wal harkaa fuudhaa turan dhiibbaa kana hin jedhamne irratti geessisaa turaniiru. Dhiibbaan uummaticharra gahaa ture Oromoon ilmaan isaatiif afaan isaatiin maqaa akka hin moggaafne akkasumas afaan isaa hin barsiifanne taasiseenii tureera. Kana qofaa osoo hin taane Oromoon hundee amantiiwwanii kan ta'e amantii isaa waaqeffannaallee akka hin hordofneef yaaliin irratti taasifamaa tureera. Akka waliigalaatti cunqursaan eenyummaa, aadaa, seenaa, afaanii fi duudhaa Oromoo irratti waggoota dheeraadhaaf taasifamaa ture kan hin dagatamnee fi godaannisa hin qoorre ta'ee seenaadhaan kan yaadatamudha. Yommuu cunqursaan kun hundi Oromoo irra gahaa ture garuu ilmaan Oromoo sabboontoonni quuqqaa sabichaaf qaban harka maratanii hin teenye. Tooftaalee garaagaraa fayyadamuun guddummaa isaa deebisuuf hedduun of kennaniiru. Of kenna isaaniitiin dhiiganiiru, madaa'aniiru, lubbuu isaaniis dhabaniiru. Gootota kanneen keessaa goota baddaa Sayyoo kan ta'e Oliiqaa Dingil isa tokko. Nutis seenaa goota kanaa kan foddaa intarneetii fi barreeffamoota adda addaa irraa arganne walitti qindeessinee akka armaan gadiitti dhiyeessineerra. Oliiqaa Dingil eenyu? Akkuma maqaan isaa ibsutti Oliiqaa Dingil lammii Oromoo yoo ta'u, uummata Oromoo naannawa Qeellam Wallaggaa keessa jiraatu gidduudhaa kanneen hidda ja'aan Sayyoo warra Laaloo irraa dhalate. Qo'annoo seenaa hanga har'aatiin maqaa haadha isaa beekuun danda'amuu baatus maqaan isaa guutuun Oliiqaa Dingil Bookaa jedhama. Bakki dhaloota goota Oliiqaa Qeellam Wallaggaa keessa Yaamaloogii Walal, Ganda Gurraattii Walal, bakka Deentaa Garee jedhamudha. Barri dhaloota isaa sirriitti qoratamee beekamuu baatus namoota bara sana beeku jedhaman irraa akka himametti tilmaamaan bara 1890 ta'uu akka noolleedha odeeffannooleen kan agarsiisan. Oliiqaa Dingil mana barumsaa qeessotaa yookiin lubootaa galee akka barate seenaan isaanii mirkaneessa. Erga guddatee umriin isaa hojiif ga'ee booda bara bulchiinsa Haayila Sillaasee mootummaadhaan mindeeffamee hojjetaa tureera. Ga'een hojii goota kanaas gabaarra naanna'ee ashuuraa mootummaa walitti qabuu ture. Gabaa hedduu inni irra naanna'ee ture keessaa gabaan Ashii, Muggii, Shabal, Qaaqeefaan ni eeramu. Bakki jireenya isaa magaalaa Dambidolloo ganda 03 keessa akka ture odeeffannoowwan ni ibsu. Oliiqaan dubartii maqaan ishee Gannat Warqa Shanaa jedhamtu gidaamiidhaa fuudhee jiraachaa ture. Walumaa galatti Oliiqaan lammii nagaa namaa fi biyyaaf yaaduu fi quuqamu yoo ta'u, amala isaa kanaan uummata Oromoo biratti hedduu jaallatama. Caamsaa 23 bara 1929 wayita koloneeffattoonni Xaaliyaanii Itoophiyaa humnaan weeraranii qabatanitti waggaa tokko booda dhiibbaa koloneeffattoonni kunniin uummatarraan ga'aniin mormee bosona seenuusaa seenaan ragaa ba'a. Gocha Xaaliyaanonni sirna gita bittaa nafxanyaa uummata biyyattii keessa jiraatan irratti keessumaa Oromoo irratti raawwachaa turan irraa kan ka'e haalli jireenyaa, aadaa fi safuun uummattootaa baduu jalqabe. Wayita sana Xaaliyaanonni lammiilee Itoophiyaa tokko tokko ofitti madaqsuudhaan maqaa baandaa jedhamu itti moggaasuun duuka buutuu isaanii taasifachaa turaniiru. Xaaliyaanonni baandoota kanneen irraa odeeffannoowwan garaagaraa argataa akka turjumaanaattis itti gargaaramaa turaniiru. Gochi baandootaa fi Xaaliyaanotaa kun Oliiqaa qofaa osoo hin ta'in namoota saba isaanii jaallatan hunda kan aarsu ture. Gochi suukkanneessaan uummata irratti raawwatamu yeroodhaa gara yerootti babal'achaa dhufuu isaarrayyuu roorroon haadha warraa Oliiqaa Dingil Aadde Gannat Warqa yookiin immoo Moominaa Ashanaarra ga'eera jedhamu aarii Oliiqaan duraanuu qabu akka dabalu taasise.
Kana malees gaaf tokko baandaan xaaliyaanii kan ture namichi Baashaa Gabayyoo Waldee fi Oliiqaan utuu Amaariffaan haasa'anii Baashaa Gabayyoon Oliiqaa Dingil akka tuffiitti jecha Oromoon jedhamu hin feeneen arrabsa. Guyyaa biraa immoo Baashaa Gabayyoon namicha Dhaabaa Maashaa jedhamu wajjin walii galuudhaan Oliiqaan qarshii ashuuraa walitti qabe dhimma dhuunfaa irra oolfateera jechuun odeessisuu irra darbee hoogganaa xaaliyaanii yeroo sanaatiif hima. Oliiqaan qawwee dhokfatee qaba jedhees yakke. Odeeffannoo kanarratti hundaa'uun xaaliyaanonni Oliiqaa qabanii mana hidhaa galchan. Oliiqaan halkanuma sana mana hidhaa cabsee ba'uudhaan bakka dhaloota isaa Deentaa Garee dhaquudhaan qawwee Beeljigii lammaffaa jedhamu bitatee Dambidoollootti deebi'a. Halkan gaaf tokkos Baashaa Gabayyoo ajjeesee gara mana Baashaa Gabayyoo dhaqee haadha warraa Baashaa alatti baasuun ati dhirsa kee dhabde ani immoo haadha warraa koon dhabe jechuun du'a abbaa warraa ishee itti himee manicha qabeenya keessa jiru waliin gube. Namicha Dhaabaa Maashaa jedhamu immoo gabaa Dafinoo yookiin Dambidoolloo keessatti ajjeese. Kanaa boodas anatu ajjeese nama biraa hin gaafatinaa jedhee barreessee muqatti maxxanse. Intala isaaf haadha warraasaa ganduma 03 keessatti dhiisee deeme. Kanaa booda Oliiqaan nama durumaa qabee isa bira jiraatu kan maqaan isaa Shaanqoo jedhamu qawwee namoonni dirqiidhaan xaaliyaaniif galchuuf deeman irraa boojee Shaanqoo hidhachiisa. Kanaanis xaaliyaanii fi baandaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegalan. Sababoota Oliiqaa shiftummaaf kakaasan keessaa tokko eeruuf namni obbo Tafarii Alabee Gomboo jedhaman haroo Machaaraa irratti fannifamuun Qanyaazmaach Dhoosaa Abbaa Qooroo qawwee dhoksite jechuun harki isaanii duubatti hidhanii Buraayyuu bakka bakkee Abbaa Boroo jedhamutti rasaasa 7 ajjeefamuu isaanii fa'aa eeruun ni danda'ama. Guyyuma luba Maammoo Corqaa fi luba Gidaadaa Soolan Haayila Sillaasee wajjin quunnamtii qabdu jechuun harka isaanii lachan duubatti hidhanii Jimmaa Abbaa Jifaar geeffamanii murtoon du'aatti murtaa'e utuu har'a boor duuna jedhanii eegaa jiranii haala yaadamneen bilisa ba'anii gara naannawa jireenya isaaniitti deebi'aniiru. Oliiqaan erga Gabayyoo ajjeesee deemee booda gaaf tokko halkan keessaa sa'aatii 5tti haala haati warraasaa irra jirtu ilaalee deebi'uuf wayita gara mana isaatti qajeelu isheen teessee jirbii fo'aa. Oliiqaa yaa abbaa jigsaa ati duute moo jirtaa? Utuu ati jiraatte hantuunni maa warraaqxe? Yaa abbaa coomaa fi bookaa kootti ammeessinee maal ni goota? Erga Gabayyoo ajjeesee deeme booda gaaf tokko halkan keessaa sa'aatii 5tti haala haati warraasaa irra jirtu ilaalee deebi'uuf wayita gara mana isaatti qajeelu isheen teessee jirbii fo'aa. Oliiqaa yaa abbaa jigsaa ati duute moo jirtaa? Utuu ati jiraattee hantuunni maa warraaqxe? Yaa abbaa coomaaf booka kootii amaaseeniin maal na gooti? jettee isa faarsitu dhokottee dhaggeeffate. Halkan sana dhokotee ishee ajjeesee deebi'uuf yaadeeti kan dhufe. Garuu wayita faaruu haadha warraasaa dhaga'u cancala qawweesaa dhaamsee halkan sana mana isaa bulee ganama bariidhaan bakka dhufeetti deebi'e. Yeroo yerootti uffata waraanaa xaaliyaanii uffatee Dambidoolloo seenuudhaan mana addee Moominaaf addee Daasharee akkaayyuutti daadhii dhugee odeeffannoo barbaachisus walitti qabatee deebi'aa ture. Namoota isa fakkaatan waliinis dhoksaatti ni mari'ata ture. Deeggartoota Oliiqaa gochaa weerartoonnii fi jalakaattuun waraana isaanii irratti raawwatan namoota hedduu aarsee tureera. Haala kanaatiin aaree kan garaa kutate Oliiqaa duukaa shiftaa warri kun immoo naannoodhuma jiran ta'anii deeggaraa turan. Deeggarsi kennamaa tures odeeffannoo kennuu, galaa qopheessanii nyaachisuu, meeshaa waraanaa kaa'uu fi erguu dabalata. Namoonni adda addaa yeroo waraanni Oliiqaa naannawa tokko galu nyaataaf dhugaatii dhiyeessuudhaan halkanii guyyaa wajjin dhamaa turan. Loltoonni Oliiqaa xaaliyaanii dhamaasanii fi baandaa bakka gargaaraatti oliif gadi joonjeessaa fi ajjeesaa turan.
Bakki da'annoo isaanii haala yeroon jijjiirama ture. Lafti akka holqa qacii, aggataa, macaqeeddoo, ondolqee, doggaa, walal, cabal, qilxuu kaarraa fi ulaa biyyaa'oo bakka itti da'atan akka ture dubbatama. Lola koloneeffattoota wajjin godhame guyyaaf haalli lolaa Oliiqaadhaan geggeeffamee barreeffamaan yoo jiraachuu baateyyuu seenaa afaaniin darbeerraa hubachuun akka danda'amutti qabsoo ittisa koloneeffattootaa keessatti Oliiqaa Dingil gumaacha olaanaa akka godhe beekama. Tooftaa mataa isaatiin geggeeffamee injifannoowwan guguddoo galmeessaa tureera. Fakkeenyaaf yeroo xaaliyaanonni baandaan Oliiqaan awwusaa jira jedhanii achi dhaqan jalaa miliquun jara joonjessaa tureera. Injifannoowwan guguddoo waraana Oliiqaatiin argaman keessaa aanaa Yaamaalogii walal keessatti bakki Fiinchoof Dubbisii jedhamu gidduu lola xaaliyaaniif Oliiqaan wajjin gaggeeffameen xaaliyaanonni 30 ta'an du'aniiru. Dirreen injifannoo inni seena qabeessa jedhamee himamu immoo Tola Wallaggaa aanaa Tajjootti gaggeeffame yoo ta'u lola kana irratti baandoonni 750 ta'an Oliiqaatti duulan. Lola hamaa tooftaaf kutannoo guddaa gaafate kanarratti xaaliyaaniif baandoonni waraanaa Oliiqaatiin yommuu dhuman loltuun xaaliyaanii maqaansaa Tintii Bichee jedhamuu fi baandoonni 3 duwwaan baqatanii deebi'anii akka galanidha kan ibsamu. Namoota xaaliyaanii wajjin walii galanii Oliiqaaf waraana isaa booji'uuf yookaan ajjeesuuf yaalaa turan irratti Oliiqaan dursee tarkaanfii fudhataa tureera. Akka fakkeenyaatti namichi maqaansaa Waacilaa Waloo jedhamu miseensa waraana Oliiqaa kan ta'e Dhaabaa Bocoloo ajjeefnaan Oliiqaan battaluma sanatti Waacilaa Waloo anfillootti ajjeesee gumaa Dhaabaa Bocoloo baaseera. Itti dabalees aanaa Tijjootti namichi maqaansaa Fullaasaa Baabil jedhamu Oliiqaa ajjeeseen mataasaa muree fide jedhee xaaliyaaniif waadaa gale. Qawwee minishirii 5 fudhatee deeme. Otoo hin turin dhimmi kun Oliiqaa bira ga'e. Oliiqaa mana Fullaasaa Baabil dhaqee ajjeesuudhaan qawwee 5 harkaa fudhatee humna waraanaasaa ittiin cimsateera. Haaluma kanaan lola hedduu irratti lubbuun diinaaf deeggartoota isaanii lakkoofsaan kaa'uun nama rakkisu dhabameera. Walumaa galatti qabsoon Oliiqaan uummata Oromoo irratti deeggaramee gaggeesse uummaticha akkasumas lammiif saba kaanii goota cimaa akka qabu kan mirkaneessudha. Du'a Oliiqaa Dingil qabsoo ittisa koloneeffattoota Oliiqaa Dingil gaggeessaa ture jala walumaa galatti qabsoon Oliiqaan uummata Oromootiin deeggaramee gaggeesse uummatichi akkasuma lammiif saba kaanii goota cimaa akka qabu kan mirkaneessudha. Du'a Oliiqaa Dingil qabsoo ittisa koloneeffataa Oliiqaa Dingil gaggeessaa ture jala deemtoonni diinaa hin deeggaran ture. Du'i isaas sagantaan kan ta'e fakkaata jedhu namoonni Dambidolloo dhimma kana beekan. Oliiqaan yommuu bosonaa dhufu magaalaa Dambidolloo keessa mana meeshaa isaa keewwatu qaba ture. Yeroo inni dhufee kaa'u halkan keessaa sa'aatii 5 hanga 10 gidduu ture. Yeroo bosonatti deebi'u immoo rasaasaaf meeshaalee isa barbaachisan fudhateeti. Namichi Oliiqaa waliin hojjetu warra xaaliyaanii wajjin quunnamtii dhoksaa qaba ture. Namichi akka warri xaaliyaanii hin shakkineef halkan mana isaa biratti qawwee dhukaasaa bula. Ganama ka'ee eda mana ebaluu biratti qawween dhukaa bule yeroo jedhan xaaliyaanonni dhaqanii qalaa hammaarratanii akka galanidha seenaan kaneeru. Tooftaa kanaan Oliiqaaf namichi kun waliin deemaa erga turanii booda qarshiin Oliiqaa namicha kanarratti heddummataa waan dhufeef gaaf tokko Oliiqaan qarshii isaa akka deebisuuf gaafate. Namichi dinnaan Oliiqaan arrabse. Arrabsoon Oliiqaa Dingil onnee namicha kanaa waan madeesseef namoota Oliiqaa Dingil quunnaman qarshiidhaan kadhachuu jalqabe. Haaluma kanaan Oliiqaan holqa qacii keessa otuu jiraatu namichi isa irratti haaloo kuufate sun dubartii imaanaa Oliiqaa turte haadha warraa baaburii wagee uffata babbareedaa bituufiidhaan qarshii isaas harkatti kennuufiidhaan akka isheen Oliiqaa hordoftee qoricha obaaftuuf summiin itti kenname. Haaluma kanaan osoo jiranii gaaf tokko Oliiqaa heexoon mul'annaan dubartiin imaanaa isaa turte sun qoricha daaktii summiitti kenname itti dabaltee Oliiqaan akka dhuguuf kenniteef. Oliiqaan edda summicha dhugee booda qaamni isaa dadhabaa deeme. Guyyaa yeroo inni waa nyaatu
geenyaan ammas lammaffaa nyaata summii qabu kan summiin makame akka inni dhuguufis affeerte. Kanaa booda Oliiqaan laafaa deeme. Namoonni isa duukaa turanis waan godhan wallaalan. Guyyaa guutuu dhukkubsataa oolee roobii halkan sa'aatii 9 irratti bakka oddoo butaa jedhamutti duusaa namni obbo Mokonnon Tolaa jedhaman barreeffamaan ka'aniiru. Namichi tooftaa nyaataa fi summii dhiyeessuudhaan nafxanyicha wajjin walii galtee qabaachaa turee fi namni maqaansaa Wadaajoo jedhamu gaafa Oliiqaan du'uusaa hubatu qawwee dhukaasee funyaansaa madeessuun anatu ajjeese jedhee muudamuuf jecha xaaliyaanotatti gabaase. Gaafa du'a Oliiqaa dhaga'u uummanni naannawaa sanaa guddaaf xinnaa otoo hin jedhin baay'ee iyyee bu'e. Hoogganoonni koloniiffattootaas Dambidoolloorraa yeroo dhufan Oliiqaa miti kan du'e nama kan biraa ta'a jedhanii shakkanii turan. Sababiin shakkii isaanis Oliiqaa qabachuu fi ajjeesuuf yeroo dheeraa yaalii godhaniin waan hin milkoofneef. Kana booda muudamaan xaaliyaanii inni Gavaarnoo Dha'ee jedhamu reeffa Oliiqaa yommuu argu ajjeesuu balleessitan. Isa akkasii hin ajjeesan muudanii hoogganaa waraanaa godhatu jechuun Wadaajootti dheekkame. Erga reeffa isaa magaalaa Dambidoolloo geessanii booda warra Oliiqaa waamanii isa ta'uuf dhiisuusaa adda akka baafatu gaafatan. Isaanis magaalaa Dambidoolloo geessanii booda haadha warraa Oliiqaa waamanii isa ta'uuf dhiisuusaa adda akka baaftu gaafatan. Isheenis mallattoo duraan miila isaa irra ture ilaaltee isa ta'uu mirkaneessiteef. Sanaa booda xaaliyaanonni reeffa isaa suura kaasanii karaa laga borxaa buusanii naannawa dur Biheraawwii Xoor jedhamutti awwaalan. Wadaajoon Oliiqaa anatu ajjeese jedhee muudamuuf hawweessuun Jimmaa geeffamee otoo achi jiruu guyyaa tokko mana daadhii taa'ee otoo dhaadatu durbiin Oliiqaa achumatti isa ajjeese. Erga Oliiqaan du'ee azmaaroonni yookiin waddiftoonni akkana jedhanii faarfataa turan. Oddoo butaarra buluun, michuu dubartiin buluun, xixxiixaa dingil bookaa Oliiqaa galaafatee qawween Oliiqaa ajjeese maqaansaa Wacafoodha. Baga kaartaa hin nyaatiin namni Oliiqaa ajjeese maqaansaa Wadaajoodha. Baga taa'ee hin nyaatiin faa jechaa turan. Walumaa galatti seenaan goota Oliiqaa gabaabaadhumatti kana fakkaata ture. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.